Lafa bareedduu qonnaaf qopheeffatan tokko haramaa fi qoree irra facaasuun yookaan irra dhaabuun hin barbaachisu. Lafa san kunuunsuu dhiisuu qoftinuu gayaadha. Haramaa fi qoreen yeroo isin hin barbaanne, yeroo isin waan lafa tokko qottanii waan gaarii tokko facaasuu barbaaddan bakka isin silaa midhaan facaasuu barbaaddan irratti ifumaan biqilan. Faallaa kanaatiin garuu midhaan nyaataa kanneen akka xaafii, bishingaa, akkasumas kuduraa fi muduraaleen akka inaba, burtukaana, maangoo fi kan kana fakkaatan yoo ilmi namaa dhaabe malee ifumaan yeroo baay'ee hin biqilan. Sammuun ilma namaattis akkana. Yoo waan gaarii itti hin waraabne, yoo waan gaggaarii hin dhageeffanne, yoo waan gaggaarii hin dubbifne, sammuun ilma namaa ifumaan yaada hamaa, yaada fokkotaa, yaada gadhaanaa fudhata. Fakkeenyaaf daa'imman takka ijoolleen xixiqqoon yeroo guddatan, yoo maatiin isaanii, hawaasni, barsiisonnii fi namoonni isaan guddisan haala gaariin isaan hin qabne, wantoota gaggaarii fi wantoota nama fayyadan akkasumas isaan fayyadan barachuu hin danda'an. Barumsa ijoollee barsiisuuf barsiisaan ni barbaachisa. Garuu daa'imman takka ijoollee jechoota hamaa, wantoota fofokkotoo namni itti yaadee dirqama irratti hojjetee barsiisuun irraa hin eeggamu. Akka nama arrabsaniif arraba isaan barsiisuun hin barbaachisu. Hawaasa keessa akkasumas jireenya uummataa keessa wantoonni negatiivii fi wantoonni fofokkotoon akkasumas boodatti hafoon baay'eedha. Wantoota kana ifumaan fudhatan. Arraba yaadaa fi ilaalcha kufaa akkasumas yaada hamaa isaan barsiisuun hin barbaachisu. Sammuun isaanii yeroo gabaabaa keessatti ifumaan fudhatti. Sammuun teetis akkanuma yoo ati itti yaaddee isii fooyyessuuf irratti hin hojjenne ifumaan yaada hamaa fudhachuu jalqabdi. Kanaaf sammuu ta'e irra haramaan, yaadni hamaan, yaadni fokkotaan akka biqilu inuma hin hayyamin.